Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan bakkaa fi iddoo jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti samoona kana sooshaal miidiyaa irratti diraamaa hojjetamaa jiru dhugaa sobarraa fagaate keessumaa yeroo garaagaraa namoonni amantaa garaagaraa hordofan mana kiristaanaa keenya irratti diraamaa waan tokko yeroo hojjetanii argaa jirra. Innis maalidha? Isinis akkuma agartan nutis akkuma argaa jirru lubatu musliima ta'e. Akkuma boloonni keenya shakkitoonni keessa galuun paastara ta'e, keessa galuun faarfataan egeree maaloo ta'e, lallabaan egeree maaloo ta'e isa jedhu argaa jirra. Kanas haa ta'u isa sana nama ta'ee kan hin dogongorre biyya lafaa irratti hin jiru. Keessumaa immoo yeroon waqtiin haalli amma keessa jirru kun namni jaalala Kiristoosiin hin qabne, namni amantaa dhugaa hin qabne, namni amantaa isaatiif hin jiraanne alarrattis diraamaan garaagaraa hojjetamaa tureera. Amantoota tokkootiin mana amantaa ortodoksii bakka bu'anii akkuma kana qoobitti uffisanii masqaliitti kennanii ani qeessidha, ani phaaphaasiidha, ani monokseedha, ani luban ture, ani faarfataan ture, ani maggaabiin ture, ani maalan ture warreen jedhan baay'atanii jiru. Inni kuni keessumaa diraamaan kuni inni jalqabaa diraamaan kun diraamaa fakkeessuuti. Uffata kana bitatanii hodhii fifatanii fannoo kana qabatanii luba keenya daaqonii keenya monoksee keenya fakkaatanii warreen miidiyaatti ba'anii amantaa koo jijjiireera, masqalii koo kuteera, gooftaa fudheera, ani sallameera warreen jedhan kuni dhugaadhuma isaa gaafa haasofnu jarri kun nagaadha jedhee haasa'uu hin danda'u. Maaliif yoo jettan tokko qarshiin mookfamanii faayidaadhaaf. Maaliif hara namni qarshiif jedhee lubbuu namaayyuu hin baasa waan ta'eedha. Qarshiin siin kennaa ba'iitii waan ta'e naa haasa'i. Yeroo baay'ee obboloota keenya warra shakkitootaa biratti beekna waan akkasii kana. Asis galee jecha. Haa ta'u malee garuu otoo dhugaa ta'ee waan kun raawwateera ta'e. Otoo dhugaa ta'ee qeesiin amantaa jijjiireera ta'e. Faarfataan barsiistuun namoonni hedduun ba'anii isaan kun warri Kiristoosiif hin filamne, warri jaalala Kiristoosiif hin jiraanne, jireenya biyya lafaa qabeenya biyya lafaaf jiraachuudhaan amantaa isaanii gadhiisanii gaafa ba'an baay'een isaanii argaa jirra. Maalidha dhimmi kuni? Maaltu isaan dirqamse gaafa jennu ni jalqabaa horii faayidaa biyya lafaati, qabeenya biyya lafaati. Akkuma beekamu qabeenyi immoo waa baay'ee namatti fida. Amantaaf otoo hin ta'in qabeenya biyya lafaatiif dursuun, amantaaf otoo hin ta'in qabeenya biyya lafaatiif dursa laachuun namoota baay'ee kan akka Esaawu fa'aa akka seenaa macaafa qulqulluuttis ni agarra jecha. Kuni garuu dinqii miti. Keessumaa bara dhumaa jala ta'eewwan gurguddoo keessa, ta'eewwan gurguddoo macaafa qulqulluu keessumaa Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaastanii gaafa ilaaltan yeroo sana kiristaanonni warri Kiristoosiin amanne jedhan, warri Kiristoos fakkaatan hedduu isaanii hin ka'u, hedduu isaanii dogongorsu. Warra filamellee hanga dogongorsiisutti qaqqabu.
jedha beekuma barraa'ee jiru seenaa kanatu nurratti raawwachaa jira. Amantaa ganuun bara itti faashinii fakkaata. Keessumaa immoo mana kiristaanaa keenya ba'anii arrabsuun, ba'anii qeequun, ba'anii rakkoo ishii haasa'uun yeroo itti mul'achaa jirudha. Manni kiristaanaa waan isheen nu miite, waan isheen nu goote, waan isheen nurratti raawwatte hin jiru. Haa ta'u garuu namoonni manittii keessa jiraatan tokko tokko luba fakkaatanii, daaqonii fakkaatanii, monoksee fakkaatanii, phaaphaasii fakkaatanii yakkoota garaagaraa waan amantittii bakka hin buune, waan saba tokko bakka hin buune hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiru. Kun haqa qabu. Mana kiristaanaa fi namoota dhuunfaa immoo mana kiristaanaa irraa adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Mana kiristaanaa namoota dhuunfaa irraa adda baasnee beekuu fi ilaaluun barbaachisaadha. Inni guddaan qeesiin amantaa jijjiiree inni jedhu kuni jijjiiruus danda'a, saala isaayyuu jijjiiruu danda'a amantaa haa turuuti. Namni bara keenya amantaa haa turuuti saala isaayyuu jijjiiraa jira. Dhiirri gara dhalaatti, dhalaan gara dhiiraatti. Amantaan immoo kan isa kanaa oliiti. Amantaan immoo jireenya kanaa olii kan nuu kennudha. Maarreegaa hanga dhumaatti cimee kan dhaabate inni ni fayyaa. Amantaan sooshaal miidiyaatti baanee amannu, amantaan sooshaal miidiyaatti baanee gannu, amantaan sooshaal miidiyaatti baanee fakkeessinu tokkollee hin qabnu. Amantaan keenya inni Kiristoos nuu du'e fannoorra inni oole. Inni amane kan itti jiraatu malee dirqama galabaa fi firiin, dirqama dukkannii fi ifti, dukkanni somnii fi dhugaan adda ba'uun dirqama ta'a. Maal jedha seetan wangeela qulqullicha Maatiyos karaa dhiphaatiin galaa, karaan gara badiinsaatti geessu bal'aadha, kan irra deemanis danuu isaaniiti, isaan garuu irra hin deemnu jedhanii jechuudhaan qulqullichi Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 7:14 gubbaa irratti dubbata. Karaa dhiphinaa inni jedhame soomiidha, sagadadha, qorumsa garaagaraa hunduma damdamachuuti, rakkina biyya lafaa hundumaa injifachuuti, hanga dhumaatti cimanii dhaabatanii amanuun amantaan dhugaa inni jedhame isa kanadha. Karaa inni jedhame kanadha. Jireenya bara baraa kan itti argamu sana. Haa ta'u malee warreen akkatti ba'anii sooshaal miidiyaa irratti lubna baluu amantaa isaa jijjiire, daaqona baluu amantaa isaa jijjiire kun nuun bakka hin bu'u. Amantaan keenya kanaatiin ibsamu nuuf beekaadhaan waa tokkollee hin hojjennu. Namoonni akka nuu beekaniifis hin amannu, namoonni akka nuu beekaniifis wanti hojjennuuf dubbannu tokkollee hin jiru. Inni guddaan garuu yoo jaalalli Kiristoos sii gale waa'ee jaalala foonii dhiista. Yoo jaalala Kiristoos siif gale waa'ee jaalala biyya lafaa dhiista. Yoo jaalala Kiristoos siif gale waa'ee gochaa biyya lafaa dhiisteetu jaalala Kiristoos isa dhugaa duukaa buuta. Kana beekuu fi baruun barbaachisaa waan ta'eedhaaf qeesiin amantaa jijjiiree, daaqoniin amantaa jijjiiree, maggaabii egereen amantaa jijjiiree, monokseen agaluu amantaa jijjiiree kun nuuf dinqii keenya miti. Abbaan fedhe deemuu danda'a, abbaan fedhe taa'uu danda'a. Kaleessa faayidaan waan harkisnee nama finne hin qabnu, har'as immoo waan deemeef kootu faayidaa sii kenninaa jennee waan ofitti harkisnu hin qabnu. Jaalalli hunda caala. Yoo dhufe ni simanna, yoo ba'e immoo garuu ba'e homaa gochuu hin danda'amu. Amantaan dirqama miti, fedhadha. Abbaan barbaade amantaa kana kee jiraata. Abbaan hin barbaadne immoo dhiisee deema. Inni kun fedha. Garuu hojiin keenya, ga'een keenya barsiisuu, gorsuu qofaatu nurraa eegama jecha. Gochuu kan qabnu kana qofaadha. Kanaaf
kun dinqii miti. Ibiddallee samiirraa yeroo sana ni buusuu jedha. Gaafa sana immoo akkam ta'an raafamuu hin qabnu. Isin warri lapheen keessan shakkii waaqayyootti amanaa. Mana abbaa kootti amanaa. Mana abbaa koo jireenya bal'aatu jira jedha. Macaafni qulqulluu waan ta'eedhaaf waa'een qeesii deemee nu hin dinqu. Waa'een qeesii deemee nu hin dinqu. Inni guddaan amantaan keenya amantaa dhugaa, karaa dhugaa, karaa jireenya bara baraa abbooliin keenya irra deemaa turan. Karaa dhiphaa gaafadhaa, irras deddeebi'aa. Ishee dursises gaafadhaa. Lubbuu keessaniitiif jireenya argattu erga jedheen booda እነሱ ግን አንድባትም አሉ isaan garuu irra hin deemnu jedhanii jedha Ermiyaas 6:16 irratti kan jiru dubbii sagalee waaqayyoo beekuun baruun hunda keenya nu barbaachisa. Keessumaa dhugumatti amantaa jijjiiruun amma sooshaal miidiyaatti baamee faashinii ta'eera. Inni deemu haa deemu, inni deebi'u haa deebi'u, nuuf beekaa, nuuf baraa, nuuf dhagaa, awaaj sagalee labsi jenne wanta nuti labsinuu fi wanta nuti dabarsinu nuuf beekaa waan jedhu tokko illee hin qabu. Adeemsa ammaa kana abbooliin keenya waan hin amanneef faayidaa biyya lafaaf amantaa wal cina qabsiisanii ilaalanii deddeebi'aa akka hin turre isinis nutis beekuu fi baruu fi amantaatti jabaachuudha. Amma yeroo baay'ee waa'ee namaa otoo hin ta'in waa'ee keenya ani waa'ee koodha. Amantaa koo nan jaaladha taanaan amantaa kootiif du'u, amantaa kootiif dhaabbachuu, amantaa kootiin deddeebi'uudha. Gaafa akkana jennu immoo amantaa kana keessa warreen jal'oonni, hattoonni, sobdoon hin jiran jechuu miti. Mortoonni, xonqaayoonni hin jiran jechuu miti. Kun jira. Namaaf jedhee hin amanu, namaaf jedhee amantaa koo hin ganu. Namaaf jedhee amantaa koo hin jijjiiru, namaaf jedhee hin jiraadhu, ofii jedhee hin jiraadhu. Kanaaf yeroo baay'ee nama ilaaluurraa of ilaallee deddeebi'u amantaatti cimnee dhaabachuun nu barbaachisaa. Guddaa galatoomaa kan nu barsiise kan nu gorsu waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u.